Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa deebinee dhufnee jirra. Breaking news oduu ammee lamaan tokko qabannee dhufnee jirra. Isin immoo like gochuun dagatinaa. Yoo isin like gootan viidiyoo nama baay'ee bira ga'uu danda'a jechuudha. Nama baay'ee bira dhaqqabuu danda'a jechuudha. Yeroo hundaa like gochuun dagatinaa. Oduu ammee kanaaf har'a oduuwwan lama oduu ammee qabadhee dhufee jira jechuudha. Ol duraa duuban kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Oduun ammee tokkoffaan obbo Taayyee Danda'aarraa kan dubbannu ta'a jechuudha. Oduu ammee lammaffaan immoo barreeffama Jawaar Mohammad waliigaltee jaalsanyii Nagaasaa mootummaa naannoo Oromiyaan waliin mallatteesse irratti barreesse irraa kan dubbannu ta'a jechuudha. Kanaaf oduu ammee lamaan kana wal duraa duubaa isin biraan ga'a. Isin immoo like comment gochuu hin dagatina. Akkuma waadaas ni galatti jechuudha. Jalqaba irratti waa'ee obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee Danda'aa jechuudha. Kanaan dura jechuudha naannoo hoggaa tokkoo kan ga'e jechuudha. Ministeer deetaa ministeera nageenyaa ta'ee osoo hojjetaa jiru jechuudha. Qeeqa guddaa mootummaa hojiirratti raawwatee fi mootummaa wajjin wal dhabee jechuudha. Gara mana hidhaatti darbatamuun aangoo irraa buufamee ni beekama. Guyyaa har'aa mana murtii ol'aanaa federaalaa dhaddachi Ijibbaata jechuudha. Obbo Taayyee Danda'aatii fi mirga wabii kenneefii jira jechuudha. Mirga wabii kanallee qarshiin yookaan immoo namaan akka inni ba'uu danda'u. Mirga wabii kanaaf qarshii 20,000 yookaan immoo namaan akka ba'uu danda'utu murteessee fi kanas kan dubbatte haadha warra isaa Aadde Sintaayyoo Alamaayyootu BBCtti guyyaa har'aa himee jechuudha. Akkasumallee guyyaa har'aa sa'aatii 8 irratti akka beellamameef jechuudha. Osoo viidiyoon kun hojjetaniin duratti odeeffadheen jira jechuudha. Wanti karaa nagaa deddeemaa jira jechuudha. Amma karaa nagaatti galuuf wanni hunduu sisirrataa jira jechuudha. Namni hidhamellee hiikamaa jira. Kana fakkaate jechuudha. Waa'ee obbo Taayyee Danda'aatiin wal qabatee wanti jiru kana fakkaata. Yoo ba'e immoo maal akka jiru jala buunee kan isin gabaafnu ta'a. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Kaitaanu waa'ee Jawaar Mohammad barreeffama jaalsanyii Nagaasaa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin walii galuu irratti barreesse tokko kan isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Jidduu kanaan waan Jawaar Mohammad barreesse baay'ee wajjin waliin galu. Baay'ee wajjin isaa wajjin waliin hin galu jechuudha. Kana jechuun Jawaar Mohammad nan jibbaa miti. Yaadicha inni jidduu kana barreessu wajjin waliin galu. Isa qofaa miti jechuudha. Hayyoonni keenya baay'een rakkoo addaa qabu. Haqa walitti dubbachuun gaariidha jechuudha. Maal godhu gara biyya alaa kana deemaniiti tiyoorii wayii baratu yookaan immoo moodela wayii baratu. Moodela yookaan tiyoorii baratan sani akka hantuutaa akka qamalee ilma hiyyeessaa ilma Oromoo irratti shaakalu jechuudha. Kuni ani waan akkasii kan fudhadhu malee hayyummaa Jawaar hin qeequ, beekumsa Jawaar hin qeequ. Garuu immoo uf jaalannee namarratti waa piraaktis gochuurraa ummata kanaaf yeroo hunda nagaa odoo jennee gaariidha jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu waan kamiifuu waan barbaadeefuu haa ta'u barreeffama Jawaar guyyaa har'aa barreesse kana waa'ee jaalsanyii Nagaasaatiin wal qabatee jechuudha. Addaan qoqqoodee irratti kan dubbadhu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti maal jedhee jaalsanyiin hanga caamsaa 2024tti hoogganaa woboo giddu galeessaa ture jedha.
caamsan boodan turre jechuudha. Akka inni barreeffama kana keessatti barreessatti caamsan boodatti hooggansarraa bu'ee jechuu agarsiisa. Salphumatti asumatti yoo isin hiiku oduma fagoon hin deemnetti barreeffamatti maal agarsiifti? Caamsaa 24 boodatti aangoo irra hin jiru jechuu agarsiifte jechuudha. Okay jette ta'an maal jettaan semmoo kan ittaanse inni jedhe immoo eega jaallan mana wajjiin bayan wajjiin waluu galuu hin dandeenye jaalsanyiin karaa nagaa filatee galuun isaa sirrimaa murna biraa uumee dhiiga Oromoo dhangalaasurra dhiiga ol dhangalaasurra mootummaa wajjiin walii galtee godhee galuun isaa sirriidha jedha. Akka kanallee fudhannee amma dhugaa jedha waan ta'eedhaaf jechuudha. Amma immoo gadi bu'ee tarkaanfiin kun garuu jedha. Tarkaanfiin kun garuu waraansa Oromiyaa keessatti deemu dhaabsisuu hin danda'u jedha. Galu kana jechuun maal jechuu barbaadeti? Galuun jaalsanyii nagaasaa nagaa Oromiyaa keessatti hin fidu. Sababa inni galeefi nageenni hin bu'uu jedha. Waan inni akka sababaatti kaase keessaa kanaan duratti yeroo Daawud galuu waraanni 1300 waliin galee. Deebi'ee immoo yeroo abbootiin gadaa baanitti illee walakkaa kan caalu waraana Oromoo keessaa walakkaa galchinee jirra. Akkasumallee kanaan dura gollichi dheengee galee jira. Garuu nagaa Oromoo hin finne daranuu humni kun babal'ataa akka dhufu taasisee jedha. Anaa miti waan inni akkas jedhee barreessa jechuudha. Waan inni jedhee barreessa isinitti himaa jira jechuudha gabaabseetuma. Sababa kan inni godhate isa kanaa jechuudha. Akka sababaatti proof kan godhe jechuudha. Kan ragaa irratti dhiyeeffate waan kanaaf kan ragaa dhiyeeffate isa kanaa jechuudha. Immoo jedha caalmatti wanti akkanaa kun riphee lolaa keessaa muranii galchuun kuni jaarmiyaa waraanaa riphee lolaa sun ciccitee akka hafu taasisa. Gaafa san immoo nagaa mootummaa wajjin dubbachuullee ni rakkisa. Riphee lolaa tokkoo fi mootummaa jidduutti waa'ee nagaa araaraa haasa'uun ni ulfaata. Garuu immoo riphee lolaan 2, 3, 4, 5, 6 yoo uumame waa'ee nagaa dubbachuun ni ulfaata. Fedhii adda addaatti baay'ata jedhee lafa kaa'e. Fedhii adda addaatti baay'ata. Hammuma fedhiin baay'ataa dhufuuni waliin dubbachuullee ulfaataa waan jedhu lafa kaa'e jechuudha. Gara biraatiin immoo sababiin yeroo riphee lolaan kun harka ni kennataa, kun ni galaa, kun waliigaltee mootummaa wajjin mallatteessaa. Garuu humna riphee lolaa kana laaffisuu hin dandeenye jedhee akka sababiitti jedha. Wantoonni akka laaffisuu dhooggeef jedha. Qoffaan wanta siyaasan furamuu qabu qawween furuuf yaaludha jedheeti jumlaan nama hidhuu fa'a. Nama reebuu fa'a. Yoo kun ta'ee namni darartii kana jalaa garamitti baqataa gara bosonaatti baqataa kun immoo humna isaanii ta'aa dhufee waan jedhu lafa kaa'ee jechuudha. Kan biraa immoo wantoota waliigaltee irratti mallattaa'anii warroota waraana isaanii qawwee isaanii lafa kaawanii galaniif guutuu dhabuudhaa kan jedhu lafa kaa'ee barreeffama har'aati irratti baay'ee waan qeequ Jawaariin hin qabu. Garuu immoo sirriidha. Waan saayinsii jiru dubbachuun sirriidha. Garuu uummanni amma rakkoo uummataa rakkoo saayinsiitti dubbannu gaafa jette rakkoo saayinsiitti haasofnu irra darbee jira jechuudha. Uummanni miidhamee jira. Amma lola baadhachuu dadhabee jira uummanni. Lola baadhachuu hin danda'u jechuudha. Amma akka kootii ta'e namni kamuyyuu xiinxalla saayinsii dhiisee waa'ee nagaa akkamitti waan hafetti deemna akkamitti nagaa sadarkaatti aanutti ceenee
guutuu Oromiyaa keessatti nagaa uumnatti otoo dubbateedha malee amma xiinxalli saayinsii sun qofti sadarkaa uummanni kun miidhametti jijjiirama fiduu dhiisuu danda'a. Kanaaf walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Barreeffama isaa gabaabsee yoo xiinxallu gabaabsee yoo laalu waan akkasii of keessaa qabaata barreeffamni isaa jedhee yaada. Kanaaf isin immoo subscribe, share, like, comment gochuun dagatinaa. Nega